fudhatamu fudhatu. Fudhadheen itti jiraataa jira. Fudhadhee naaf hojjetennaa inni itti jiraataa jira. Waan kun kan daa'ima ajjeesaa, ijoollee ajjeesaa, dubartoota ajjeesaa wangeela waan kun. Abdullah moo Abdullah laay moo jedhamu. Abdullah maqaan kee kas jira. Achi biratte waajii jalatti. Abdullah jechuun Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyoo jedhamee jira bar Yesuus gabricha koon kan isaa foodhee jedha bar Yesuus Kiristootiin Waaqayyoon. Kuni bar maqaa badaa miti bar Waaqayyoon nama butamu Waaqayyoon waaqessu garba Waaqayyoo jechuudha garba namaatii miti Waaqayyoon waaqessan nama dhiira waaqessinu. Waan sin jedhe Qur'aanaatu ijoollee dhiiraa ajjeesaa dubartii dhiira wajjin ciisaa ajjeesaa jedhamu wangeela amma kan dubbisu jiru kun. Amma eenyu akka jedhaa jiru yoo naan galle. Abbaan fadhe akkanaa gootu. Amma waan biraa nama biraa wajjin dubbadhu daqiiqaa 5 naa kenni nan dhaabbata daqiiqaa 5 siifin kana kudhan siifin kan dammaa ko afaanuma dammaa maqaa bareedaa kanaan bakkiniirra kan daa'ima ajjeesaa ijoollee daa'ima dhiiraa daqiiqaa 5 naa kenni nan ni dhaabbadhe noo kana siifin kan daqiiqaa kudhan siifin kan Qur'aana moo wangeelaatu daa'ima ajjeesaa jedhe ani wangeela daa'ima ajjeesaa jedhe kan jedhu dargine ganaa dhaqe Wayyo Abiyyi maqaa kana bulchitaa bara. Ani fitadhe bileen haasaa hogganee fi abo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam haasaa abbo ani bakka irra guyyuu riyoon orkita benteeni. Ayyee dammaqsaa. Yoo. Ayyaan kee nagaadha jechuun ati macaafa kanatti namanneeti. Macaafa kanatti namantu ati. Ittamaneera macaafa malee irratti boqonnaa intina macaafa mammaa irratti ofumaa keetiif dubbiteemi. Lakkin hin dubbifne sana dubbisaa jira bari kanaaf dhaabbadheen dubbisa iddoo sanaa kan hin jedhe kanaaf ani dubbisaa jiru. Oye sii baasa jalqaba irratti dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyootu karaa Musee dhufee dhiira kan ta'e hundumaa ajjeesaa. Dhiira kan ta'e hundumaa ajjeesaa gaafa jedhu dhiira isii har'a dhalattes isii kaleessa dhalattes isii utuu jala karaa jiran dhalattes dubbiin godhanii ajjeessuudha si galee. Ati amma wanni sanarratti daqiiqaa 5 naa kenni daqiiqaa 5 booddeen hin dhaabadha oofaan jira amma. Daqiiqaa 5 booddee gaafa hin dhaabadhu wal wajjin dubbifna. Macaafa iddoo macaafa. Ayyee namni latta. Biiftuu. Biiftuu. By the way, Abdullah Moye Obsi. Abdullah ni anis Abdullah atis Abdullah da. Yesusis Abdullah da. By the way, Yesus fan abdi jedhama ayu. San bicha usun tane abdi jedhama. Makuma sati yu abdi jedhama macaafa keessatti. Ayye biiftuu. Abdullah nanaaf Yesusi. Mangistu dubbise. بليون ويه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكني نندب بسجوسن لاود سبيكر رايه مچاف ما يفيدو بسرعان كايا في على جيبتو إساني سينار مني كلارا أنا تغيرا أنا already أبد إيرا والوجين دبفنا والوجين أنا هي كتام Pilinki gola macaafa irraa dubbisaa turte sana boqonnaa isaa Kopilinki gocha kopilinki gola gimaal kopilinki dagattanii taptaappi illee dagattan maal ta'e maqluu gara achi deemna. Ayyee mangistu dhaan haasofaa ammatee bakka geesse dhaabbattutti. Mangistu. Jirtaan gakeedha. Nagaa akkam jirtu? Jirra alhamdulillah. Dubartii durbummaa hin qabne akkasumas yookaan immoo dubartii dhiiraa wajjin ciiftee jirtu heerumtee haa taatu tuun heerumin haa taatu macaafni fixaa jedha inni deeggartamoo hin mormita. Lakkii ani kanaan deeggaru malee nama hunda iddoo gurguruu akkas wallaahi inni deeggaru. Hayyee gaarii. Yoo macaafa keessatti kiristiyaana? lakki. Amantiin kee maali? Hin qabu amantii. Akkas taanaan akka warra macaafatti aman wajjin haasa'a. Ayyee dammaqsaa keessaa deebii
Ayyee. Ani wangeela kan jettu kun. Oi, oi. Nagaa jirtaa? Nagaa galata Waaqayyo. Jirra galata Rabbi. Macaafni dubartii dhiiraa wajjin hin ciiftee beektu yookaan heerumtee haa taatu tun hin dhalatu lafarraa xaaragaa jedha. Ni mormitamoo ni deeggata. An dubbii macaafaa guutummaa sana fudhadhaa. In deeggarta dubartii dhiiraa wajjin hin ciistee hin beekne hundumaa xaaragaa gaafa jedhu deeggarta. Dhaggeeffadhu. Si gaafadhe in deeggarta siin jedhe in deeggarta. Afaan kana dubbatiin hawa. Dhaggeeffadhu as Si gaafadhe naa deebisa. Si gaafadhe naa deebisa. In deeggarta. Atama gaaffii na gaafatte. Ciistee beektu hundumaa xaaragaa yoo jedhe. Atama gaaffii na gaafattee deebisuu fi kee qopheeffatta. Amma na gaafatte miti deebisa dhaggeeffatta. Si gaafadhe siin jedhee bara. Si gaafadhe naa deebisa. Ati ko akka nama gaaffii ati ko akka gaaffii gaafatte nama deebisuuti. Gaaffii afaan irratti si gaafadhe afaan irratti naa deebisi. Nan deeggaru jettee kaatee saluudha. Yaada kee dhaggeeffadhe. Maafaan afaan irratti dubartii abbaa manaa qabdu haa taatu kan hin qabne haa taatu kan durbummaa hin qabne yookaan immoo kan dhiiraa wajjin hin ciiftee beektu hundumaa xaragaa jedha. Hin deeggarta. Macaafa uumamaa amma mul'ataatti nan deeggara. Dhaggeeffadhu gaa ibsa. Ayyee hin deeggara. Maashaallah. Maashaallah dubartii fixuurratti ani wangeela kan jedhu hin deeggara. Dubartii lafarraa xaraguu keessatti ayyee gaarii. Ayyee dubartii. Lakki inni hin jallisin dubbiin jallisiin dubartii lafarraa xaraguu hin deeggera jedhe tun taane wangeela macaafa mul'ataa uumamaa amma mul'ataatti nan deeggeraa jedhe malee. Micciiraa jaalata kanaaf ami micciiroo. Isi kennaa laatu waattee ilabar gaaffis qopheessee deebisuu yaada dirqama qophiilee waan ati qopheeffatti deebisuu qaba moo dhugaa jirtu. Atama deebii barbaadda moo atama deebii barbaadda moo dhugaa jiru beekuu barbaadda. Naa deebi'ee jira. Nam fixaanaan jetteemi. Maalti deebi'e amma maalti si deebi'e? Mama maalti si deebi'e? Ayyee dubartii Amanuu kaayyoo keenya. Dubartii nan deeggaraa jedhe kanaaf maal irraa barbaada? Meechirra dhaabat. Naa deebi'ee jedhe Amanuuni wal barsiisuudha moo wal barsiisuudha moo wal barsiisu. Biliyoon. Wal barsiisu. Kan naa deebi'ee jira. Biliyoon doolaa. Biliyoon. Abbaa deebi. Abbaa gaaffi. amma dubartii namarraa balleessuutti nan deeggera jedhee lafaa isatiin baase. Dubartii fixuutti deeggartamoo dubartii sun deeggartamoo jennaan waan macaafa keessa jiru hunda isaanii deeggara jedhee jira. Biliyoon isa gaaffiif deebii qopheeffatu dhagi. Biliyoon. Ayyee jedhame amma macaafa dubbifne. Ilaa biliyoon Gaafa deeggara waan ta'eef dhaggeeffadhu. gidee tokko yaa Allah baay'ee mootii qabadhu taa'e. Mootii qabadhu taa'e nama jinaasa. Macaafas na barsiisuu hin dandeessu beektaa ofii kee waan hin baranneef. Ishimuu qabadhu taa'e yookaan deebi'ee macaafa dhaggeeffadhu dubbifnee kana. Maal macaafa sin barsiisaa si cala beekna. Ati doo akka Eeshigaa na caala beekani. Kana naafi beekati. Amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e hundumaa ajjeesa. dhaggeeffachuu dandeessu bar dubbachuu malee. Ishi dhaggeeffadhu kadhura. Dhaggeeffadhu irraa rabbi. Tasuma. Ajjeesa. Dhiira kan ta'e hundumaa ajjeesuu irratti hin deeggartamoo hin deeggartu baaba. Dhiira ijoollee daa'ima dhiira ta'e hundumaa ajjeesuu irratti hin deeggartamoo hin deeggartu. Dura mee dubbiseera waan natti himtu aaraa mee waan natti agarsiisaa jirtu qabdu. Deeggartamoo hin deeggartu. Deeggartamoo hin fudhattamoo hin fudhattu. Dhiira kan ta'e ajjeesaa kan jedhu kan hundumaa fudhattamoo fudhattu. Yeroo dhaggeeffattu qabu yeroo dubbattu malee ati. Andee naa deebisi kaa. Dhiira kan ta'e hundumaa ajjeesuu irratti hin deeggartamoo hin deeggartu. Yeroo dubbii malee yeroo dhaggeeffachuu qabdanii. Akkasiin jedhe si gaafadhee naa deebisi irraa Waaqayyo. Ibsan sii kenna. Ibsan sii kenna. Dubartii dhiira daa'ima ijoollee jechuudha. Ijoollee dhiira kan ta'e hundumaa keessaa barbaada. In fudhadha jedhee ibsatti kennita. In fudhatta. Maal inni jiini dhaggeeffadhu ibsan barbaadu. Ibsan barbaaddu kuticha miti kuticha ibsan barbaada isa booda fudhata dubartii kan ta'e dhiira kan ta'e daa'ima kan ta'e hundumaa ajjeesaa kan jiran. Biliyoon. Oduu sitti buusee. Jamaa sagadanii akka jedhu macaafa. Biliyoon. Ilabar kuticha muluu argeera. Siin ibsan siin jechuudha. Boqonnaa fi lakkoofsa san himi jee boqonnaa fi lakkoofsa kana. Mul'achaa jira immoo maal taate? Ila mul'achaa jira akkamiyyuu. Aayaa boqonnaa taatee fi lakkoofsa taate himi. Bata maalirra jira wangeela? Ani wangeela macaafa maalirra jira? Inni amma
Hin agarre hin beeku kanas gaaffii dhamma. jechuun bar baabaa kiyya meenuu deebisa rabbi jedhe akkas jedhe yoo deebifne mootii qabadhu ta'ee nama biraa asubsibina. Sijjammar simbiraa waan baratan hin jiru. Oduu bichaa. Ayyee mootii qabadhu ta'ee. Ayyee dammaqsaa. Yes. Dhiira kan ta'e yookaan immoo ijoollee dhiira ta'e hundumaa ajjeesa akka jedhu kan inni deeggartamoo mormita. Obboleessa koo akkuma sila sitti meeyani kutaa macaafaa sana wal wajjin dubbifneeti eenyuti jedhee maaliif jedhe kan jedhu yoo ibsa isaa barbaadda ta'e siif ibsuu nan danda'a. Garuu akkasumatti jalqabatti deeggaruu keetiif mormuu kee wadhee ka'ee ibsa kennita. Dubartii dhiiraa kana ajjeesa kan jedhu kanan deeggartamoo mormite. Eenyuti jedhe kan jedhu waan beekuu qabu nama iddoo kanatti nan deeggarachuuf Waaqayyoo jedhe laal kunola. jalqaba beekuu qaba. Waaqayyoo yommuu Museetti dubbate ija Israa'elotaa warra miidiyaan irraa ba'ii jedhee Museetti dubbate. Okay. Tole. Lolatti jira warra saba Israa'elii fi warra miidiyaanti wal lolaa jira. Okay. Dubbisi qabu macaafichaa. Ayyee rakkoo Waaqayyoon Museedhaan jedheemi. Amma amma dubbataa jirtu ta'aa. Waaqayyoon Museedhaan jedheemi. Jamaa wallahi si busa kalas mutee qabadhu ta'ee mutee qabadhu amma ibsina yoo didde. Waaqayyoon Museedhaan jedheemi. Waaqayyoon Museetti dubbateemi siin jedhe. Maalitti dubbate maal hin beeku manamma waan inni itti dubbate beeku. Waan fedhe dubbatu eenyutu Museetti dubbate jedha. Obboleesso iddoo firoomte baromtu indi dubbisuu qabna macaafa malee fayyuma lafuma bargaa kan jedhuma waan inni itti dubbate amma ijoollee qaba. Dubbisi amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e hundumaa ajjeesa. Dubartoota dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesa. Dubartoota dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne garuu ofii isaanii hambifadhaa jira. Ijoollee namni keessaa qabda rabbi sinaa gargaaru rabbi sinaa gargaaru namni waa keessaa qabda gargaarani. Biliyoon eenyudha kan dubbataa jiru kun eenyudhanni? Waaqayyoodha. Kunoo Waaqayyoodha. Jamaa namni kun fayyaa qabaafi kunoodha. Waaqayyo yommus Museetti dubbatee ijaa Israa'elootaa warra miidiyaan irratti ba'ii jedhe. Allah shukran ya akhi, shukran. Allah yuwaffaqak. Allah yassir alayk. Shukran rabbil alamin ya akhi. ما شاء الله. Namni keessaa guddaan gargaara jamaa rabbi sinaa gargaaru. Keessaa keessa rabbiin jannataan isinii fadhiisu. Dammaqsaanii macaafa deebisuu irraa karooraan qabu. Kiristiyaanonni macaafa deebisuu dandeessan isin dandeessu. Macaafa daa'imaa isaa yookaan akkasumas immoo manguddoo ajjeesan. Rabbi sinaa barakeessu. الله يوفقك، الله يحميك، الله يرزقك، الله يوفقك يا أخي ما شاء الله. الله يحميك، الله يوفقك ما شاء الله. كرتما بليين جزاك الله خير. مرة فلسطيني ومن اسمان تيجي. أمي ونجد من تاني ما شاء الله. الله يفتح بيك يا رب. الله يجزي خاطرك. ليها هدنا. والله لدي 5 مكان. Gazaati jarri kun gargaara warra waqtii الله يسعدك. تبارك الرحمن يا أخي، الله يحميك، الله يسعد قلبك يا رب. يجبر خاطرك، الله يسعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك، الله يحميك، شكرا يا أخي، الله يسعدك. السلام ورحمة الله وبركاته. الله درتو صح؟ الله يسعدك مثل ما فرحتني درتو يا نعم. أخي. أسأل الله العظيم أن يحييك ويسعدك. شكرا الله يسعدك. شكرا يا أخي، الله يوفقك. شكرا 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 الله الله يحفظكم. شكرا الله يجزاك. بدو قالتهم هني. تبارك الرحمن بركة يا أخي، الله بدو يوفقك. فيسنو قالتهم. شكرا الله يسعدك. الله أكبر. الله يعطيك حتى يرضيك يا أخي، الله يوجه لك. شكرا الله يحميك، الله يرزقك ما شاء الله. كرتما بليين فيسنو بركة. جزاكم الله خيرا. يا رب يا إيش؟ الله، الله يسعدك يا رب، الله يوجه لك. أنت نافين بر ورا جلا جروحنا بر لافتو تنجبه سوبر. متى خبات تنجا متى خبا. الله يحميك يا ورانا أخي، الله قدو يوفقك دباخن. الخير.
الله يسعدك. أبشري يا أخت، أبشري 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 أبشري، لا تخافي ولا تحزني ولا هم. الله يحميك يا أخي، الله يرزقك يا رب. والله عندي 5 أطفال وبس عايزة أفرحهم بطعم والله يا أخي. الله يحميك يا رب، الله يرزقك. الله يبشركم بأنوار النبي محمد يا أخي. الله يجزاكم إن شاء الله كل جزاء. أبشري. الله يحميك يا أخي، الله يستر عليك ويجبر خاطرك. شكرا يا أخي، ما شاء الله، شكرا. الله يوفقك يا رب. الله يسعدك، الله يوجه لك الخير، الله يعطيك حتى يرضيك يا رب يا أخي. الله يوفقك. شكرا يا أخي، شكرا. الله يحميك. شكرا شكرا. الله يوفقك، الله يوفقك يا رب. الله شكرا يا أخي، شكرا. بركة ربي تحية لك يا أخي، تحية. الله يوفقك. ما شاء الله، ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله. ماما بدها تدعيك يا أخي. الله يحميك يا رب، الله يسعدك، أمة واقرقا عليك. الله أكبر. الله يجبر خاطرك يا أخي مثل ما عم تجبروا بخاطري بنهار هالجمعة. الله يسعدكم سعادة الدارين. آمين يا رب. أبوك أنا ما خلنا بركة ربي سنها قول. يبشركم بأنوار النبي محمد يا أخي. كفو منكم يا أخي، كفو. الله يسعدكم، صلى الله عليه وسلم. الله يوفقكم يا رب، الله يحميكم يا أخي. شكرا يا أختي، شكرا. الله يحميك يا رب، شكرا. الله يستر عليك، الله يوفقك، الله عمر قالتهم هاوي قالتهم بدو قالتهم عند فيصل قلتك قد وري لي تكخني في اللي قالتهم قد ورا قلت قوت ورا خدتني في قالتهم. تحية لكم، بركة ربي لكم يا أخي. ما شاء الله، ما شاء الله. الله يوفقكم، الله يفرحكم مثل ما عم بتفرحوني يا أخي. بركة غرفة روح، الله يجبر خاطرك ويخليك رزقك يا أخي. معلش أخوي يقرأ سورة من القرآن الكريم. نعم، يقرأ سورة من القرآن الكريم. معلش إنت بدك. أنتي؟ أي أخويا هذا جنبي. أبشر، خليه يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك